jireenya laata. Kanaaf sababa keenyaaf cubbuu keenyaaf inni du'eera. Utuu nuti cubbamoota taanee jirru Kiristoos lubbuu isaatiin amma akka nu jaallatu agarsiisa jedha. Roomaa 5:8 irraa. Eenyu maqaan ishee? Qabbane. 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 Yes. Now she can hear. Qabbane. Alatti waggaa meeqa? Amen. Alatti waggaa meeqa duutu? Diddami tokko. Hin dubbanne dhalannaanu amma. Dhalannaan hin dhageessu dubbattu. Hin dhageessu amma umurii waggaa 21. Waggaa 21. Siruma hin dhageessu. Hin dhageessu. Na ilaali. Qabbane. Eenyu maqaan kee? Alanda. Eenyu maqaan kee? Yaa. Tokko. Lam. Tokko. Lam. Lama. Anama. Sadi. Andu. Afur. Anfu. Qabbane. 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 Nagaaniif jaalalli abbaa keenyaa lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii keenya galgala kanaaf wayitawaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya qophii keenya galgala kanaatiin waldaa ifa fayyinaa Bishooftuutti argamtutti dinqii ajaa'ibsiisaan ta'eera. Namni Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan Immiruu wayita kadhatanitti jecha amantii wayita dubbatanitti dinqiin tokko arraba dubbachuu hin dandeenye fi gurra dhaga'uu hin dandeenye irratti raawwatameera. Maaltu ta'e kan jedhu ergaa ammaarraatti isin hin arginedha. Kunoo jenne viidiyoo isaas isinii qabannee dhufneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti yoo daawwattan ni argattu. Lammata irratti daawwattoota keenya ergaa ajaa'ibsiisaa Kiristoos dhufa ga'eera yaada garaa kee geeddaradhu jedhu isin qabannee dhiyaanneerra. Namni Waaqayyoo tokko kan barreesse isallee isiniif qoonna. Xumura irratti daawwattoota keenya utuu uumamni kun hundumtuu akka Waaqayyo jedhee siif akka ajajamaniif siif abboometti siif hojjechuu didanii maaltu ta'a jettee yaadda kan jedhu qophii ajaa'ibsiisaa xumura irratti isiniif qindeeffannes ni jira. Dhangaawwan galgala kanaa hirmaachuuf ammuma gara YouTube keenyaatti yeroo jalqabaatiif kan dhuftan subscribe kan hin taasisin toladhaa subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Yoo kana gootan ergaawwan keenya wayita gadhiifaman daddafanii isin qabu jechuudha. Like gochuudhaan jalqaba yaada kamiyyuu yoo qabaattan yookaan wanti isin keessa dhufe yoo jiraate komentii irratti nu barreessa. Akkasuma daawwattoota keenya share gochuun keessan immoo chaanaaliin keenya akka guddatu taasisa. Kanaaf karaa teelegiraamii keessan fuula feesbuukii keessanii share gochuudhaan liinkii isaa fudhadhaa nu gargaaraa isin hin jenna. Gooftaan hunduma keessanuu isin eebbisu. Gara qophii keenya jalqabaatti wal wajjiniin haa imallu. Dinqii ajaa'ibsiisaan waldaa ifa fayyinaatti raawwatame. Ergamaa Geetaawwan Immiruu biratti dinqii ajaa'ibsiisaan guyyoota muraasa gidduutti raawwatame kun baay'ee kan hojii dinqisiisaa Waaqayyoo ittiin jajannu ta'eera. Maaltu ta'e yoo jettan yeroo darbe jechuudha guyyoota muraasaan dura waldaa ifa fayyinaatti namni arrabisaa dhalootumarraa jalqabee didaa ta'ee fi gurri isaa duudaa ta'ee dubbachuus dhaga'uus danda'eetu jira. Kun hojii dinqisiisaa harka Waaqayyootiin raawwatamudha. Namoonni arrabi isaanii dhalootarraa jalqabee didaa turee fi gurri isaanii duudaa ture humna fayyisuu Waaqayyootiin dinqii ajaa'ibsiisaa kanaan hiikamaniiru. Namni Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan Immiruu yeroo darbee gaaffiif deebii taasise irratti hojiin dinqisiisaa Waaqayyoo hojjetamaa akka jiruu fi du'aan illee akka ka'aa jiru, dhukkubsataan akka fayyaa jiru, hojiin ajaa'ibsiisaa reen Waaqayyoo akka mul'ataa jiru dubbatanii jiru. Tibbanas daawwattoota keenya karaa nama Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan Immiruutiin hojii dinqisiisaan harki Waaqayyoo mul'ataa jira. Waggaa 20f gurri ishee hin dhaga'u, arrabni ishees didaa ture. Mucaan kun umuriin ishee waggaa 21. Akkuma dhalatteen gurri ishees akka duudee fi arrabni ishees didaa akka ture garuu Waaqayyo karaa ergamaa Geetaawwan Immiruutiin akka fayyisee dhugaa ba'umsa ishee irraa arganneerra. Itti dabalees namni Waaqayyoo kun nama gara biraa arrabi ishee didaa ta'e tokkoofis ni kadhate. Yeroo sumaa dhalattee waggaa 4tti arrabi ishee kan hidhame
shamarreen gara biraa tokkos fayyiteetu jirti. Mee viidiyoo kana guutummaan guutuutti akka daawwattaniif lammansaa walitti aansinee isiniif haqoonnu daawwannee walitti haa deebinu. Dandeessu isheen. Gurraan sin dhageessa. Kai. Nama cina keessan dura kan qabaate nagaa guddaa fuutee galta jedha. Say you receive a great peace, person next to you. Baneera gurra shahii keera afaan ishee. Baneera gurra shahii keera afaan ishee. Gadi si deemu. Gadi si deemu. Baneera. Madaa'u isaatiin fayyinni nuuf argamee jedhamee barreeffamee jira. Eenyu maqaan ishee? Qabbane. 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 Yes. Now she can hear. Oi! Qabbane. Alattee waggaa meeqatti duudde? Abeet. Alattee waggaa meeqatti duudde? 21. Hin dubbanne dhalannaanuu amma. Alannaam hin dhageessu dubbattu. Hin dhageessu amma umurii ishee waggaa 21. Waggaa 21. Siruma hin dhageessu. Hin dhageessu. Na ilaali. Qabbane. Eenyu maqaan kee? Amanda. Eenyu maqaan kee? Yeah. Tokko. Tam. Lama. Alma. Sadii. Andu. Afur. Anfu. Qabbane. Uh. Qabbane. Uh. Qabbane. Uh. Qabbane. Uh. Qabbane. Uh. Yes. Bilisa. Now she can Dhugabaati keessan hear. fidaa. She was deep Nagaan from isinii her ta'eera. childhood. She can't hear Hallelujah. for 21 years. Gurra. Ammamtaa erga duudde eentu fidi? Alatteetuma. Alatteema. Fidi. Yesus The guddaadha. sister delivered from her childhood. And again, this sister also can't hear from her childhood since she was born. Man of God going to pray for her. Garsi deemu. Ni du'a. Garsi deemu. Garsi deemu. Eenyu maqaan ishee? Gannatu. Tokko. Tokko. Lama. Haba. Sadii. Tata. Yes. Shan. She is able to hear it. Alattee waggaa meeqatti duudde? Eh? Alattee waggaa meeqatti duudde? Oggaa furedhan. Haadhi ishii dhalatteetumadhan. Daa'ummaatti. Alattee waggaan ishee meeqa taatee duudde? Afur. Waggaa afuritti duudde? Tokko. Lama. Haba. Sadii. Tata. Bilisa. Yes. Waaqayyo hiikeera. She was Nagaan sii ta'eera. deaf Harka since she keessan ol was kaasaa. 4 years now. Ani hiikameera jedhaa Able ka. to hear. Deebineerraa daawwattoota keenya ergaan keenya lammata irratti isinii qoonnu mootummaan waaqayyoo dhiyaateera Kiristoosiin haa labsinuu ergaa jedhudha. Yesus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti immoo itti dabalee akkas jedhe balbalichi inni anaan ol galu hin fayya ol in gala gadis hin ba'a dheedichas hin argata jedhe. Ani abbaa keessaa abbaan sana keessaa akka jiru na amanaa yookiin sababii hojichuma kanaa hundumaaf ana amanaa jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 11 irratti gooftaan keenya Yesus Kiristoos. Barsiisaa gooftaas jettanii na waamtu isin akkuma jettan aniyyuu isaa jechuudhaanis gooftaan keenya Yesus Kiristoos itti dabalee Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti dubbateera. Yesus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis anaaf kennameera isaaniin jedhe.
Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaatiin jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Ilma isaatti kan amanu itti hin faradamu, isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammayyuu itti faradameera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18. Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru. Maqaan kan biraa ittiin fayyu kan nuuf ta'u Waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kennamne jedhe. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12. Gurra kan qabu hadhaga'u. Yesuus uumaadha. Yesuus fayyisaadha. Dhiifamni cubbuu kan argamu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuu qofaanidha. Mee sagalee obboleettii kanaa akkasuma viidiyoo obboleettii kanaa wal wajjiniin haa daawwannu. Obboleettiin kun obboleettii Kiristoosiin dhugaa ba'aa jirtu goota wangeelaati. Daawwannee walitti deebina. Yesuus Kiristoosudha. Karichi gara abbaatti geessu tokko jira. Nama Waaqayyoo irraa adda ba'e gara Yesuusitti kan geessu tokko jira. Gara abbaatti kan geessu tokko jira. Innis Kiristoos Yesuusidha. Karichi gara abbaatti geessu, karichi dhugaan jireenya. Kiristoos Yesuus fayyisaadha. Yesuus karaadha. Yesuus jireenya. Yesuus መንገድ ነው. Yesuus ሕይወት ነው. Yesuus ያድናል. ሃሌሉያ አሜን። Sagalichi jalqaba waan hundumaa ture. Sagalichi oomisa Waaqayyoo bira ture. Ofiisaas Waaqayyoo akkatee dubbata. Sagalichis nama foonii akkatee nugidduu buufatee dubbata. Yohaannis waa'ee isa kanaa dhugaa ba'aa ture. Inni ana booddee dhufu ibiddaaf hafuura qulqulluun isin cuuba jedhe. Kanaaf dhugaa tokko dhagaa. Inni jireenya laatu akkasii Yesuus Kiristoosidha. Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 11 kaasee akkas jedha. Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf laate. Egaas dhugaan isa kana. Jireenyi bara baraa immoo ilma isaa Kiristoos keessatti argama jedha. Jireenyichi mul'ifameera. Jireenyi mul'ifame kun immoo Yesuus Kiristoosidha. Kiristoos hin fayyisa. Inni jireenya laata. Kanaaf sababa keenyaaf cubbuu keenyaaf inni du'eera. Utuu nuti cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf duusaatiin ammam akka nu jaallatu agarsiisa jedha. Roomaa 5:8 irraa. Xumura irratti daawwattoota keenya mee kottu yeroo kee kanatti waan xinnoo kana yaadi ergaa jedhuun isinii qooda. Utuu biftuun ifa koosiif hin ibsu jette. Utuu dacheen kun narra hin deemin siin jette. Utuu qilleensi kun ol nan fudhatin siin jedhe. Utuu bishaanii fi midhaan nan nyaatin siin jedhe. Utuu sirni bullaa'insaa soorataa raawwatamuu didee qaamonni nyaata bulleessan martuu si didani. Ituu hiddawwan dhiigaa fi kaleen onneen lapheenii fi sammuun qaamonni kee hunduu siif abboomamuu didani. Utuu uffanni siif hin uffatamuu nan uffatin siin jedhe. Ituu bineensi jiru hundumtuu sin nyaadha siin jedhe. Mee isaan kana hundumtuu si didanaa jenna maaltu ta'a? Garuu Waaqayyoo isaan kun hundumtuu nama isa fakkaataa isaa ta'ee uumeef akka tajaajilaniif tajaajiltoota godhee dhala namaatiif kenne. Hojiin Waaqayyoo dinqisiisaadha. Egaan daawwattoota keenya qophiin nuyi galgala kanaaf isiniif qopheeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenyarraa ergaa gurguddoo akkasiin barattan abdii guutuu qabna. Waan daawwattaniif eebbifama. Akka tasaa gidduutti chaanaalii kana kan daawwattan YouTube keenya subscribe utuun godhin hin ba'ina. Subscribe yoo hin goone ergaawwan keenya kana booddee gadhiifaman isin hin dhaqqaban. Tola taasiftuu ammuma subscribe, like, share, comment gochuun dagatina. Waan daawwattaniif Gooftaan isin eebbisu daqiiqaa muraasa yookaan saatota muraasa booddee qophii biraatiin amma deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gooftaan isin wajjiniin haa ta'u.